Egaa deemaatii maqaa abbaatii fi ilmaatti kan hafuura qulqulluutiin isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo taasisaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19. Dukkabu'oota kee warreen ati filatte addunyaarraa waamuun kan kee taasifatte guyyaa 50 hafuura keen guutte hangaandara lafaat barsiisaatiin jette. Dukkabu'oota kee warreen ati filatte addunyaarraa waamuun kan kee taasifatte guyyaa 50 hafuura keen guutte hangaandara lafaat barsiisaatiin jette. Maqaa Abbaaf kan Ilmaa hafuura qulqulluu jedhaa isaan cuuphaa ataan qulqulluu kan hin amanne hundaa deemaatii barsiisaa lubbuu badee maraa garaa kootti deebisaa. Hafuura qulqulluun isaan cuuphamanii afaan 70 kennaan argatanii sodaatu kan turan cimtoota ta'anii addunyaa bishooftuu isaan mi'eessanii. Dukkabu'oota kee warreen ati filatte addunyaarraa waamuun kan kee taasifatte guyyaa 50 hafuura keen guutte hangaandara lafaat barsiisaatiin jette. Baraka koo duree afaan baajoboo ture baraka koo haaraa gooftaan ni jijjiire kennaa hafuura qulqulluu taasisee nuuf kenne akka ittiin barsiisnu gooftaadhaan muudamne. Hafuura qulqulluun isaan cuuphamanii afaan 70 kennaan argatanii sodaatu kan turan cimtoota ta'anii addunyaa bishooftuu isaan mi'eessanii. Dukkabu'oota kee warreen ati filatte addunyaarraa waamuun kan kee taasifatte guyyaa 50 hafuura keen guutte hangaandara lafaat barsiisaatiin jette. Yerusaalem ka'a hangaandara lafaatti gabbii akka galanii itti maa'uundatti nyaataaf uffataaf jecha tasaa hin dhiphatina tolaa kan fudhatanii tolaa isaaniif kenna
Afura qulqulluun isaan cuuphamanii afaan torbaatamtu kennaan argatanii sodaatu kan turan cimtuu taatanii addunyaa bishooftuu isaan mi'eessanii dukkaa bu'oota kee warreen ati filattee addunyaarraa waamuun kan kee taasifattee guyyaa shantammaffaa hafuura keen guuttee hangaan daraa lafaat barsiisaatiin jettee. Afaan beeknuun barsiisuun tasaa cubbuu hin qabu osoo cubbuudhaa ta'ee Phaawulos hin lallabu maaliif daangeffama ree tajaajilli hafuuraa afaan qulqulluuf cubbuun maaloo eessaa jira. Afura qulqulluun isaan cuuphamanii afaan torbaatamtu kennaan argatanii sodaatu kan turan cimtuu taatanii addunyaa bishooftuu isaan mi'eessanii dukkaa bu'oota kee warreen ati filattee addunyaarraa waamuun kan kee taasifattee guyyaa shantammaffaa hafuura keen guuttee hangaan daraa lafaat barsiisaatiin jettee. Nutis kottaa taanu akka dukkaa bu'ootaa afaan beeknuun barsiisna yoos bu'aa qabeessa ta'a kaayyoon dukkaa bu'ummaa hoolotaa gooftaa tiksuudha tokko osoo hin badiin abbaadhaaf deebisuudha. Afura qulqulluun isaan cuuphamanii afaan torbaatamtu kennaan argatanii sodaatu kan turan cimtuu taatanii addunyaa bishooftuu isaan mi'eessanii dukkaa bu'oota kee warreen ati filattee addunyaarraa waamuun kan kee taasifattee guyyaa shantammaffaa hafuura keen guuttee hangaan daraa lafaat barsiisaatiin jettee dukkaa bu'oota kee warreen ati filattee addunyaarraa waamuun kan kee taasifattee guyyaa shantammaffaa hafuura keen guuttee hangaan daraa lafaat barsiisaatiin jettee.